dubbannaa jechuudha. Rabbiilleen dhugaa jaalataa. Namni harki caalu dhugaa jaalataa jechuudha. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome warri amma dhuftanii. Ana haa dhufuu baga nagaan dhuftanii. Egaa akkuma beekamu waa'ee Oromoo kana keessatti rakkina Oromoo dursanii beekuutuyyuu baay'ee furmaata qabaachuudha. Argitee gaafa dur Jawaar Muhammad waa'ee Oromoo kana dubbatu Oromiyaan tun ni bilisoomti. Oromiyaa tana wayyaanee tana ni kuffifnaa. Wayyaanee tana kuffifnee Oromoo Itoophiyaa Oromoof taatu mootummaa Oromoof taatu ni ijaarraa gaafa jedhu namni hedduun isaa namtichi maal haasaa wanni kun dhugaa hagam takka dhugaadha jedhee namni shakkuu ture jechuudha. Gaafa inni qabatamaan hojiitti hiikee mootummaan sun kuftee mootummaan biraa dhufte inni ajaa'ibee jechuudha. Surprise ta'e namni baay'een jechuudha. Surprise ta'e dandeettii isaatiin itti amanee tarsiimoo baasee akkasitti bakka argitee yaade ga'ee jechuudha. Har'a qabsoon sunis hatamee wanni argitee inni itti ifaajes wanni qeerroon Oromoo itti ifaajes wanni Oromoon itti ifaajaa turte hatamee kararraa maqee harka nafxanyaa galee Abiy Ahmad faa warri guddisa nafxanyaa diqaalaan ilmi nafxanyaadha jechuudha. Addisuu Araggaa faa Taayyee Danda'a faa fuudhanii qabsoo fudhatanii ka ofii godhatanii Oromoo irraa dhiibanii jechuudha. Hayyoota Oromoo irraa dhiibanii ka ofii godhatanii jechuudha. Erga ka ofii godhatanii hin dhiifne. Ka ofii godhatanii osoo dhiisanii bareeda. Nama ummanni jaalatu, ka Oromoon jaalatu, ka akka Haacaaluu Hundeessaa kana fa'aa ajjeesan jechuudha. Jawaar Muhammad fa'aa mana hidhaa seenee jechuudha. Abaa'oo gaafa jalqabaa itti simatanii makiinaan marti godhamee fi akka biyya galuuf haalli mijaa'eeftuyyuu dhumarra yakkamaa ta'ee ati shaneedha jedhamee ati maalidha jedhamee diina ta'ee jechuudha. Profeesar Mararaa Guddinaa fa'aatuyyuu itti doorsifamee jechuudha. Baqqalaa Garbaa fa'aatuyyuu itti hidhamee jechuudha. Hamzaa Booranaa fa'aatuyyuu itti hidhamee jechuudha. Kana kun maaliin dhufuu danda'e wallageetti dhabuu irraa jechuudha. Jawaar gaafuma tarsiimoo oofee fidee Abiy akka aangoo qabatuuf umman warri dubbate sun dubbatu warri waa haasoitu Abiy akka aangoo qabatu gaafa jedhan Jawaar Muhammad lakkii hin ta'uu namtichi kun hin ta'uu gaafa jedhan namni martuuyyuu isa arrabsuu ture jechuudha. Jawaar Muhammad arrabsuu turan jechuudha. Kana maaliif fakkeenya isinii kaasa? Ani akka fakkeenya tokkootitti isa fudhadha. Jawaar Muhammad dandeettii isaa, beekumsa isaa, konfidensii isaa, hamilee isaa fakkeenya godhadha. Jireenya kee keessatti fakkeenya isa godhadha. Nama an dinqisiifadhu, nama an jaaladhu jechuudha. So yeroo inni dhugaa dubbatu ni abaaran jechuudha. Kanaaf anis akkuma isarraa baradhee akkuma isarraa argette jechuudha. Dhugaa jirtu haga dandeen wal haga fedhe ani beekaallee ta'uu abaadhu hayyuu kutaallee ta'uu abaadhu beekaallee haa ta'u haa dhiisu waan jirtu dhugaa jirtu ni dubbadha. Dhugaan jirtu ammoo waan amma dubbataa jiru kana jechuudha. Feetuna nama tokkootuyyuu yeroo naa barreessu maal naan jedha abboo bar duraan si jaaladha amma bar eegati waa'ee argitee OMN dubbatte kana OMN rakkina OMN keessa jiru eegati dubbatte bar amma si jibbu eegaleeyyuu. Jaalala onneetii miti jaalala nama akkasiin fedhuyyuu jaalala akkasiin barbaaduyyuu jaalalli tanteeqilee seenti nama akkasiin na jaalatu jechuudha. Ana na jaalatta taanaaniin adeemsa kiyya osoo hin taane ilaalcha kiyya osoo hin taane ana na jaalatta. Hojiin kiyya yoo si ta'e na jaalatta yoo ta'e inni dhiistaa rakkoon hin jiru. Jaalala keetiif miti ani jaalala namaatiif hin jiraadhu jibbaa namaatiif hin jiraadhu. Na jibbitu osoo maraataa oolta biraa jettee mana keessa coggaraa si luqqaa malee anarraa homaa narraan buustu jechuudha. Amma dubbachuu kiyyatti kaaru hedduutu jira jechuudha. Suni ufii maraataa oola biraa coggaarraan gara hin garangalin. Mana keessa teettee rakkina ati achi teettee dhukkubsataa ooltu sanis siin arguan. Ufii keetti achi teettee cinqamaa oolta malee jechuudha. Siin argu rakkoo kan keessan siin argu jechuudha. So dhugaa nama dubbatu hin jibbin dhugaaf jiraadhu. Ani kanaaf si jibbee kanaaf si jaaladhe wanni jedhamu sun fudhataman qaba jechuudha. Dhugaa miti. Nama tokko waan jaalatuuf beek jalqabayyuu. Ani
nama kaayyoo qabu, nama waan jiraatuuf beeku jechuudha. Nama waan dubbatullee beeku jechuudha. Siigalee nama waan dubbatullee beeku. Nama waan dubbatullee beeku. Kakkas jedhee keessaa naa barreessuun ajaa'ibayyuu. Ahmadiin Jabal jeetee, Ahmadiin Jabal tuutee, sheeka tuutee, alla sheeka tuutee. Sheen kam inni badda? Sheen kam? Ahmadiin Jabal isheen? Yaa? Dhugaa dubbachuuf malee Sheekar Raayis, Qeesir Raayis, namticha amma OMN akka fedhe godhaa jiru kana Raayis ani akka dhuunfaa kiyyaatitti dhimma irraan qabu. Dhuunfaa isarraa tamtaala walitti wanti waliin nama fittu akka hin jiru jechuudha. Garuu dhugaa Oromoo akkuma gaafa Jawaar itti arrabsamee sanitti itti arrabsamte itti jaalatamta malee dhugaa Oromoo inuma dubbatta jechuudha. Kana dhugaa jirtu ammoo Rabbi sodaadhaati. Dhugaa isiniin jedha waan nama dubbadhe tana guyyaa tokko arguu jirtani please mee warri amma jechuun namoonni amma waan kun akkam hagamta akka dhugaa jettaniitiin shakkii keessa jirtan waan jirtaniif jechuun mee jiraachuu dandeettan namni beeytan ijoolleen keessattuu warri biyya faranjii kana jirtani rakkina biyya alaa kana keessa jiru wanna OMN rakkinni inni keessa jiru warri biyya alaa jiru ni beeytan jechuudha warri Ameerikaa jirtanis UK keessa kan jirtan kan argitee keessattuu ijoolleen Jarman maalin kun ni beekan warra xiqqoo information irraa fagoo jirutu yuun beeyne jechuudha rakkina kana. Rakkina OMN keessa jiru. Ammoo wanni isin naa qabachuu qabdan. Gaaf tokko gaafa namni haasa'u gaaf an taa'ee ilaalutu jira waan ta'eef dhugaa har'aa tana waan anarra dubbadhu tana asumatti naa qaba. Naa beeka. Keessattuu namoonni waa argitee hubannoo qabdanii naaf hubadha dubbitan. OMN miidiyaa ummataati shakkii takkan qabu jechuudha. Kan nama dhuunfaatii miti, ka garee tokkootii miti. Kagaree tokkooti miti jechuudha. Namni tokkochi dhuunfaan namni tokko homa takka wanni inni irraa qabu hin jiru. Hayyoonni Oromoo kun ummata isaaniitiif malee miidiyaarra dhufuu baatanis kunoo miidiyaa yoo barbaadan dhufaa jiran. Kelloo miidiyaa faara dhufaa jiran. Ammas ijoolleen Rabbi fayyaatti haa kennu ijoolleen Minisootaa jiranii Oromiyaa 11 bantanii jirta jabaadha isinis. Jabaadha. Hojjadha. Miidiyaan Oromoo baay'achuun wallahi very good very nice. Jabaadha itti mudda ammas warri kabiraatis warri miidiyaa banuudhaaf fedhii qabdan bana ammas bana ni fayyada. Habashaan miidiyaa mee qabdi? Miidiyaa Habashaa kana lakkoytanii fixan YouTuberri isaaniitu waan xiqqaa miti. Warra Habashaa kana jechuudha. Kenna kasilaati ummataaf hojjete jettuun kaaka kuno OMN harka nama dhuunfaatti galee jira, harka nama tokkootti galee jira jechuudha. Harka nama tokkootitti. Namni tokkochi akka fedhe godha. Akkuma barreeffama keessatti isin ibse interview meejaran obsa akka iskeel qabuu kana eenyu qaba. Obsa akka ittaana haftee qabuu kana eenyutu qaba. Obsa Tsaggaayee Araarsaatiif Rabbi kenne eenyu kenne Rabbiin. Eenyumaa kenne. Obsa Heenoo Gabbisaati Rabbi kenne eenyuuf kenne. Jawaar irraa dhaalan jechuudha. Jawaar irraa baratan. Jawaar irraa dhaalan jechuudha. Interview si goona qophaayi. Interview si goona qophaayi jedhaniini eega isaan uffatanii karabata hidhatanii bareedanii filatanii dhufan. Gaafa isaan interview ta'uudhaaf OMN irratti dhufan lakki abboo cancel goonee jirra. Bilbila gisee takkaatiin jechuudha. Bilbila gisee takkaatiin cancel goonee jirra interview san bakka guyyaa nuti toleessinii bilbila hagasiif bakka chill godha. Raahaa nurraa ta'a wayita namaan jedhan akkamitti maaltu namatti dhagama jechuudha. Gaafa jalqaba interview sa'aa tokko ol ta'u interview godhan jechuudha. Interview godhan sa'aa tokko ol waan ta'u interview godhan. Jalaa hambisan posting goone hin maxxansine ummata biraan hin geenne jechuudha. Ummata biraan hin geenne. Lammaffaallee itti deebi'anii itti bilbilanii abboo ammallee yaada akkasii qabna ammallee interview isin godhuu barbaannaa jedhanii.
jarri sun noon jenne hayyee bakka eega jettan jedhanii ammallee yeroo lammaffaaf dhufaniitiin hin qophaa'an ammas interview ta'an ammas jalaa ukkaamsan wanni namni beekuu qabu OMN kana video live isin argitan kuni video amma live isin argitan kuni hedduun isaa waan live jiru yeroo sanitti live jiru miti videoon sun live fakkeenyaaf warra oduu dubbisu warra ne argitaniimi oduu qopheeffatanii sa'aatii oduu irratti dabarsan malee yeroo saniif live miti wanti sun erga waraabanii edit godhanii duuba kanas babbareechisanii background isaa san jijjiiranii waayis fiffidanii tottolchanii jedhan live godhan malee yeroo san live irra hin jiru jechuudha OMN so sanifu live ni didaniin warra san live damo record gootanii waraabdanii booda dabarsitan moo jedhanii gaafatan lakki live miti record isin goone isin waraabne yeroo biraa gadhiifnaa jedhaniin jechuudha ammas gizee lammaffaaf ni waraabanii in uguran jechuudha ammas haasaa isaanii jechuudha yeroo lammaffaaf ammas jarri abdiin kutanne gizee sadaffaaf itti deebi'an jechuudha sadaffaas itti deebi'anii interview godhanii gaafa uguran kana booda wanni nuti argitee akka ijoollee daa'imaa nu gootaniif hin jirtu nutti taphattanii kanaafuu sorry jedhanii didanii jechuudha gaafa dhumaatis jaarsota itti erganii nama itti erganii kootaate OMN irra dubbadhaa waan ummanni loleef jechuudha ummanni lolee biyya keessaayis hayyoota nuu fidaa ittaana haftee nuu fidaa iskeel gabbisaa nuu fidaa Tsaggaayee Araarsaa nuu fidaa jedhanii waan gaafataniif bar fedha ummataa guutuuf osoo hin ta'in booda mallayni Suudii Arabiyaa irraa dhuftuu fi ka biyya adda addaa irraa dhuftu waan haftuuf biyya adda addaa irraa doolaarri akka nafneef jecha waan ummanni gaafataa jiruuf jecha deebi'anii ammas interview isin goona qophaa'anii jechuudha Koppa jedhanii ni gaafa isaan qophaa'anii interview taane jedhanii ammas abdiin kutanne akkuma jarri namni lamaan sun nu godhe sanittuu iyyuu haa ta'u jedhanii dhufanii gaafa isaan interview ta'uudhaaf qopheessan cancel goonee jirraa jedhaniin jechuudha. Jarana tapha hagana ga'utu iyyuu OMN keessatti taphatame tun qacceedha jechuudha. Turi tama isin namni tokko ka dhaga'ee jiru kun ka hin dhaga'in gurra isin buusaa jechuudha. Ka namni gariin dhaga'e ka tokko ammoo hin dhaga'in kun dhugaa rabbi jaalatu dhugaa jirtu ka hayyoonni sunis kun lubbuudhaan jiran ka isaanis dubbachuu hin barbaadin hin dubbannu bakka maal goona jedhaniitumaan isaan ofirraa callisan jechuudha amma hayyoota Oromoo keelloo miidiyaa irra malee eessa argitamme dhagaa keelloo amma sa'aatii amma tana yoona keelloo miidiyaa irra jiran ittaan haftee fa'aa jechuudha saammaa tana yoona keelloo miidiyaa irra jiran Iskeel gabbisaa fa'aa achirra dhagan Dr. Heenoo gabbisaa fa'aa achirra dhagan amma namicha bilisiginnaa kagaaf durii ni filatama Itoophiyaa agaree jedhee achitti maalinni masqala addabaabayitti darasaa walitti qabee Silxee fi Guraagee walitti qabee kaachi sirbaa ture san Ahmadiin Jabal fa'aan nu dhufeerra Joowar misteekiin isaa Joowar balleessaan Joowar balleesse ani raddaatiidhaati Abiy Ahmed shufeera jedhee misteekii dalagee jedha eessa jirtaree gaafa inni akkas jedhu ati maaliif ati shufeera ta'e maan jedhiniin Joowariin gaafasan Joowar shufeera haa ta'u Abiy raddaati haa ta'u ati maa calliste gaafasan maan dubbatin Joowar anaatu raddaatii ta'a jedhee Abiy Ahmed agriimantii tokko malee osoo waadaa takka walii hin seenin dhufee osoo waadaa takka walii hin seenin raddaatii tahee kanaatu iyyuu qabsoo Oromoo duuba deebisee jedha akkas taanaan gaate eessa jirta gaafsan ni jirta maan dubbatin gaafsan gaafa Joowar anan raddaatiidha jedhu san ati maaliif eega beeyte ati beekaadha maan dubbatin kaarra dhuftee eega Joowar mana hidhaa seene eega Baqqalaan mana hidhaa seene eega OMN kanama tokkoo ta'e dhuftee amma dubbatu jalqabumayyuu sirraayyuu osoo dubbatteeyyuu oma takka hin fayyadullee jechuudha wanni har'a namtichi ishee inni maqaan isaa Amajjiin Jabal achirratti dhufeetiniin
achirraa haasaa oole wanni nama haaseereef tana jechuudha waan qaccee hin qabne waan gara hin qabne jechuudha waan heddu maqaan isaa Abdoo Qaadii gaafatu dhiise wanni inni deebisuu waan biraate jechuudha jecha takka qofa xiqqoo isii xiqqoo nama gammachiisu barbaadu jechuudhaaf barbaade irraa deeme maa inni yakka amma Itoophiyaa keessatti ta'aa jiruuf Abiy Ahmeditti gaafatamaa yakka Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru kanama fannisaa jiran kana kanama hidhaa jiran kanaaf Abiy Ahmed itti gaafatama takkatti isaan qofa jedhe achiin gara kaan Jawaartu dogongore jedhee deeme bakka Jawaar raddaatiidha Abiy ammoo shufeera jedhee misteekii waan dalageef kuni dogongorri guddaan achitti badee jedhe biyya biraatitti biyya alaa irraa dhufanii biyya bulchanii Jawaar yoom dogongore abba Jawaar gaafa osoo biyyatti hin galin osoo Minisootaa jiru Abiy Ahmed hin ta'uu jedhee bar dogongore isaa kam argiteeti eessan nu argitee Abiy shofeera ta'uu hin qabu turee garuu bakka taa'ame jettee amma nu himtu ati gaafsan maan dubbatinaa gaafsan dubbatte sirraa bareedaa jechuudha akka Jawaar dubbate sanitti jechuudha akka Jawaar osoo Abiy aangotti dhufaa jiru namticha kana sadarkaa barnoota isaatis ni beekaa sabboonummaa isaatis ni beekaa dandeettii isaa ni beekaa hin ta'u gaafa inni jedhe san atillee osoo gaafsan Jawaarii wajjin hin ta'u jette way godha yaa ajaa'iba sila dubbiin ati har'a dubbate tun sirraa bareeddi sila wanti har'a jette tun sirraa bareeddi sila amma miidiyaan kan murnaa ta'ee kan nama tokkooti OMN isaa barbaaddetti dhuftee akka feetetti irraan caffartaa gurbaan si wajjin nama biltsiginnatti galuudhaaf jedhu rileeshinii walii eegaltanii achi booda karaa Addisuu Araggaa wal fiddanii achiin gara kuni geema ummanni Oromoo isinitti hin beekne seenaa ana akka mataa kiyyaatitti dursee isinitti argee jira rakkina keessan AB keessan salphinna keessan jechuudha salphinna keessan hojii keessan OMN ka ummanni jaalatu miidiyaa ummanni jaalatu isintu fokkisee jechuudha ara namni OMN daawwataan jiru dhiisee jira ofirraa jaalala OMN akka jaalala OMN qabnuuf jechuudha OMN umrii kenna guutu isa kana jiraachisaa jiraachuu barbaanna jechuudha OMN waggaan ayyaana isaa kabajaa waggaa tokkoffaa waggaa lammaffaa waggaa sadaffaa jedhaa akkuma duraan wayita Jawaar jiruu sanitti itti fufuu barbaanna sila arra eega isin fudhattanii OMN nama tokko namummaan tokko mallaqa isaatis qabeenya isaatis akkaawuntii isaatis qabeenya OMNis namaas akka fedhe ka godhu gaazexeessaas obsa ijoollee Abrahaam Birruu fa'a obsa Guyyoo Waariyoo fa'aaf rabbi kenne way yaa rabbii kiyya waan ba'aa ijoolleen sun OMN keessatti baattee ummataaf sagalee ta'aa jirtu wallaahi wabillaahi harka dheef ni quunneef jechuudha hin quunneef Guyyoo Waariyoo fa'a jechuudha Guyyoo Waariyoo nama obsaan guutame baqadan obsaa nama beekaa nama hayyuu nama ni obsee keessa jiraataa jira jechuudha waan OMN keessa dalagamu baatee keessa jiraataa jira jechuudha ijoolleen Kaayiroo jirtu tun isin argitan tun akka nama akka humnati ka mootummaatitti sodaachisanii bilbilaan yookiin hojii keessa isin ariina yookiin kana godhaa jedhaniini firiidamiin hin jiru jechuudha firiidamii takkan qabdu mirga takkan qabdu jechuudha OMN keessatti gaazexeessaa OMN maqaadhaaf wayita inni laayivii dhufu oduu dubbisuudhaaf dhufu waan inni bilisa ta'ee dhufe si fakkaata malee dhugaa sin jedha inni sodaachifama maal bilisaan ijoolleen OBN keessa dalaydu bara bilisaan hojjetti mootummaami isuma gabroonfataami Abiy Ahmed diktaataraa miti ijoolleen OBN keessa dalaydu bilisaan hojjetti bilisaan walitti haasaa kolfaa taphataa akka barbaadanis sagantaa qopheessaa nama qopheeffatanis fidataa gaafa Jawaar jiru bar eenyu gaafa Girmaa Guutamaa faas jiran jechuudha eenyu Guyyoo Waariyoo gaafa Abbaa Duulaa faa fidee interview godhu Taayyee Danda'a faa fidee interview godhu Jawaar Mohammad faa fidee interview godhu eenyu namticha duraan wanti Oromiyaa ture kana
isa faa gaafa interview godhu jechuudha. Namoota bebbeekamoo fidee gaafa interview godhu. Fedha isaatiin itti bilbilee qunnameen interview si godhuu barbaada akkam jette jedhee gaafatee fidaa bara. Firidamii qaba gaafa san bilisaan hojjetaa jechuudha. Bilisaan. Har'a hayyama nama dhuunfaa tokkootiin alatti guyyoo waarii akka duraaniitti yoo inni nama hayyamuu danda'e anaatu kijibe. Bilbilaa fi gaafadha. Hin danda'u. Namni sun interview godhi jedheentu interview ta'a. Ebeluun interview godhi isaatu ta'a jechuudha. Ebeluun akkasuma isaatu ta'a jechuudha. Kun dhugaa jiru jechuudha. So saniifu haga wanti kun sirraa'utti jechuudha. Haga wanti kun sirraa'utti wanti dubbachuu nama dhoorku hin jiru jechuudha. Kun dhugaadha. Miidiyaa OMN jechuun miidiyaa ummataatu itti ifaaje Jawaartu ijaare har'a daggeen akka feete godhuu hin dandeettu jechuudha. Qaanyiidha wallaahi laazim. Ifaajee ummataati. Callisuun ammoo ni ulfaata. Wallaahi ni ulfaata. Qabeenya ummata namni tokko yeroo akka barbaade godhu yeroo hayyoota akka Tsaggaayee Araarsaa kana ka dandeettii qaban namoota akka argitee ittaan haftee kana wayita OMN irraa guranii akka fedhanitti ufiitii irratti barxaanan amma ka affeeran kunoo wannaafaa jechuudha. Enno Sheikh Ahmadiin Jabal jechuudha amma ka OMN irratti aktiivistiin isaanii amma isaanii dhiisan. Gaazexeessaaleen interview godhu bara Abdoo Qaadiitti interview godha. Abdoo Qaadii gaazexeessaa yoom ta'esi? Na ajaa'ibee dhiise akkasumatti sanillee. Interview nama akka godhu kan nama godhuu danda'u sila akka seeraatitti akka seera miidiyaatitti gaazexeessaa dhufee interview nama godha. Gaazexeessaa interview godhame dhaddacha dubbii irratti interview kan nama godhu guyyoo waariyoo tureemi. Ammas afaan Amaaraatiin dhiyeenya kana ka iskiriiniidhaan eegalte Skype fa'aan ka eegalte caaltuu tafootimi. Eessaan Abdoo Qaadii Ahmadiin Jabal interview godharra. Akka miidiyaan kanarraa fate akka miidiyaa ijoolleen ittiin taphataa jirtu asirratti ilmaan hin argitanii. Gaazexeessaa yoom ta'e Abdoo Qaadii nama hayyuudha nama beekaa dhugaadha. Nama Oromoo tanaaf waan baay'ee hojjetaa jiru. Hedduu takka galata uummata biraa qaba. Garuu ammoo gaazexeessaa miti inni. Inni gaazexeessaa miti. Inni aktiivistiidha. Aktiivistiin hojiin aktiivistii waan biraati. Hojiin aktiivistummaa hojii gaazexeessummaa ta'uu hin danda'u. Dandeettii adda addaati jechuudha. Gaafii kanayyuu gaafachuudhaaf tartiiba si barbaachisa. Akkasumattuyyuu gaafateeyyuu Abdoo Qaadii gaafate gaafii Abdoo Qaadii gaafate dhiisee Ahmadiin Jabal waan ufii barbaade deebisaa ture. Joowar riddaatii ta'ee Joowar shufeera ta'uu maa dhiisee riddaatii ta'ee misteekiidha kun balaa guddaa Itoophiyaa irra geessisee balaa guddaa. Galatoomii ati kama qabsoo Oromoo kaasiin ga'e qeerroo fi ilmaan Oromooti jette sanumayyuu galatoomi kan waakkatiin kaati ka ennu faannoo fa'a maan jedhin faannoodha ijoollee faannootuyyuu qeerroo son taane faannoo Amaaraatuyyuu asiin ga'e qabsoo an akka jette jedhe si eeguu ture garuu galatoomi thank you Ahmadiin Jabal qeerroo fi uummata Oromootuyyuu qabsoo Oromoo kana asiin ga'e jedhe thank you appreciate saniif ammoo appreciate sin jedhe jira sitti gammadee jira thank you. Garuu ammoo adeemsi kan keetii fi adeemsi OMN garama takka jechuudha adeemsi keessan. Gaaf durii Silxee wajjiniin alaabaa Miniliksan qabataniitiin Silxee fi Guraagee addabaabayiitti eebata malee Itoophiyaa diigama namatu du'a hin buqqaati Itoophiyaan garagaltii jedhee lafa dhiitu ka ture boodarra ammoo namtichummaan kun maalumaaf akkanatti lolaa namtichi kun badaa waan Oromoo ta'uu wayii hojjechuu hedaa laata haga ammaa seenaa isaa ka bade deeffachuu hedaa laata jedhee eeguu ture jechuudha. Namichi
seenaa deeffachuun seenaa biraa Itoophiyaa jedha oolan jechuudha. Itoophiyaa jedhanii alaabaa sana akkas godhanii faarfatanii akkas godhatanii argufatanii alaabaa Miniliksan jechuudha. Urjii irraa qabaachuu baatte dantaayisiiti. Alaabaa Miniliksan argufataa oolanii uffataa oolanii qaama duwidatti uffatanii naannayaa oolanii jechuudha. Ani duraaniin alaabaa tana ta charchiitti beeka yookiin ta beeti kiristaana yookiin ammoo tuyyuu ta mana amantaa kiristaanaatitti beeka jechuudha. Sanuyyuu ta mana amantaa kiristaana Oromoo osoo hin taane ta warra naftanyaa jechuudha. Isaan achirraa maaliidhaan nu dhuftee jedhanii kan itti amanan jechuudha. Ortodoksiin alaabaa saniin ibsabtii jedhee warri siyaasaa amantaa keessa galchee namatti uffisuutuyyuu akka amantaa fakkeessee wannaa isaanii irratti charchii isaanii irratti fe'ataa jechuudha. Garuu ammoo muslimni illee yeenyaan hojjechuu jalqabdee jirti jechuudha. Muslimni Ahmadiin Jabal. Muslima Ahmadiin Jabal tokkas ta'e. Muslimni Ahmadiin Jabal alaabaan sunis keessaa ta'ee jira. Itoophiyaanis keessaa ta'ee jira. Abbaay. Layni Abbaayis ka Ahmad amma OMN irratti gara OMN deebi'amee jira jechuudha. So saniifuu anyway maalumaaf hoomaa miti waan argitee Oromoon yoomiyyuu jechuudha wanni argitee akka Ahmadiin Jabalii fi maaliin tun nama so kabiraa waa'een Ahmadiin Jabalis homaa akkasumas dallee ooftee waan siyaasa Oromoo kanarratti dhiibbaa akkas hunda qabdu hin jirtu jechuudha. Garuu ammoo warri isaaniif harka daawwan jiraniif eessa akka isaan geessu ni ilaalla jechuudha. Dhiibbaa kanarratti qabu OMN jechuudha. OMN miidiyaa ummataati. OMN ka qeerroo Oromooti. OMN ka qarree Oromooti. Ka jaarsa Oromooti. Ka Oromoo hundaati. OMN kararratti deebi'uun sirraa'uun must dirqama jechuudha. Dirqama jechuudha. Kaayyoo ummata Oromoo qabee deemuun dirqama jechuudha. Bakka ofiitti deemuun dirqama jechuudha. Warri amma achi jiran achi ka'uun dirqama jechuudha. Yookaan ammoo sirraa'uun dirqama jechuudha. Achira ka dabre dubbiin hamtuudha jechuudha. Saantimiin cabduun kanaan booda OMN itti kennamtu jechuudha. Saantimiin ballaan cabduun goofandimii haa jedhamu. Goofandimiin warri biyya Arabaa maa calliftan, warri biyya Ameerikaa maa calliftan, warri argitee Ingiliz Jaarman maa calliftan jedhamee wanni iyyamu takka karaa booda fudhataman qabu jechuudha. Saantimii bal'aa namni OMN itti kennu hin jiru jechuudha adeemsa kanaan. Haga warri achi gubbaa jiran sun achi gubbaa kaanitti warri achi gubbaa ta'anii odeessan, warri achi gubbaa ta'anii OMN irratti namni tokkoof namni lama diktaatara ta'ee OMN akka godhu sun akka fedhe godhu sun warri sun haga gadhiisutti OMN insirraa wanti hin ta'u jechuudha. Wanni inni malleen guuramee nama dhuunfaa gabbaramee booda bilisiginnaan nyaattuuf hin jiru jechuudha. Hin jiru. Biyyee nyaatta malee mallaqa uummataa nyaattu jechuudha. Kana booda hin danda'amu. Ta'us wallaalaan kennuu danda'a. Yoo siin galle kenni mallaqa. Kenni. Yoo ka OMN sirraa taate kenni. Yoo dubbiin amma dubbataa jiru tun siin galiin kenni. Yookaan ammoo bilaasha Addisuu Araggaa gabbaraa jirta jechuudha. Addisuu Araggaa gabbaraa jirta. Akkasii dhugaan ni hadhooyti malee dhugaadha. Dhugaa dubbachuun ammoo rakkina hin qabu. Egaa akkasiiti ulfaadhaa galatoomaa hedduu takkaan isin jaaladha. Bilisiginnaanis hojiin isii hedduu balaa qabaatee osoo jiru asiin ammoo tuyyuu osoma warrummaa waliin deemnu warrummaa waliin argitee ummanni Oromoo bakka fagoodhaan isa eegu as deebi'ee ummata nyaachuu eegalee kun dhugaa jirtu. Dhugaa Oromoo Rabbiin guyyaa takka ammoo ni baasa. An ammoo dhugaa tiyyatan akka namni na argu barbaada. Dhugaa tiyyatan jechuudha. Waan an irra dubbade kana wallaahi guyyaa takka arguudhaa jirtan jechuudha. Guyyaa takka arguudhaa jirtan keelloo OMN irra hayyoon hin jirtu ija keessaniin argaa jirtan keelloo miidiyaarra dhaqa amma seenaa laala. Amma dhaqaati laala keelloo miidiyaarra jiran yoona. Dhugaan jirtu ammoo dhugaadha jechuudha. Tana dhugaan jirtu kana keelloo miidiyaa maaliif OMN irra dhufuu dhaban? Uf gaafadhu. Maaliif hayyoonni Oromoo OMN irraa fagaatan? Gaafadhu. Eenyutu uguraa jira? Isinii himuudhaaf ta'a jechuudha. Kutaa lammaaf sadaffaa keessatti gadi tarreessee rakkina OMN keessa jiru hunda isii gaxxuruuree himaa jechuudha. Gaxxuruuree dhugaa jirtu wallaahi laazimni saaxilaa jechuudha. Dhugaa jirtu
warra mallaqa ummataa nyaataa jiran warra dhiiga ummataatiin taphataa jiran warra yakka hojjetaa jiran jechuudha warra argitee gaazexeessota akka fedhanitti sodaachisaa ajajan takka takkaaniin maqaa isaa inni maachuudha isiinuu baay'ee miti isiinuu nama hedduu miti rakkoon hin jirtu dhugaan ammoo dhugaadha soo saniifuu hedduu takkaan isin jaaladha yaada kiyya keessatti namni yaada kiyyan deeggara jiraachuu danda'a ati dantaa keeti yaada keessatti ammoo wanti takka takka namni ani isin jaaladhu namni na jaalattanii namni ani isin kabaju kana kabajanii yoo isin mufachiise dhiifama dhugaan jirtu ammoo tana dhugaa tana ammoo tuyyuu diinnis firris beekuu qaba dhugaan dhugaadha jechuudha soo saniifuu waan dubbadhu ani namni na haa jaalatuuf hin dubbadhu namni na haa arrabsuuf hin dubbadhu namni na haa jajuuf hin dubbadhu dhugaa jirtu wallahi ni dubbadha jechuudha yoomiyyuu dubbachuu hin dhiisu jechuudha tun dhugaadha akkuma biyyi biltsiginnaa dhugaa